Yoo balleessara Oromoo kutaa kudha tokko jedhee viidiyoo isinii dalage viidiyoon sunis sin qubsuu didee miidhiifama guddaa namaaf immoo salaatamu seen salaata qoyyaa ilma namaati immoo takkaan salaatamu maal godhe ilma namaati salaatamu akkam beekutti sini salaatu nama dhiifama naan jedhe eenyuun dhiifama gaafa balleessa jira Oromoo kiyya dhiifama guddaa waan balleessifis immoo qabu nama narrabsallee hin qabu ariifatu isan ariifadhu kana ilaaltanii yookiin ganda keenya turteechuu dandeessu malee viidiyoos immoo waraabin لا ومن بلسني متي إجتية قبل يقولون سيارجي حواسة بلسته جري يو بلسون دون ثانك أجيل شيء إشنيتي بلسين جرادي فما جري تيجي كم تشوفه كوتو روزية كوتو كوتو ده بيصير كنو amma di famo jinam to ko yugal chum barbadu di famo re simbu selle ani wannan kana gabasu ani barbadu fi mtayon tunen makan she rahima da moynu yusa ko to am yosun rahima Sulaiman jana fakkaata I think dongoro baade wa rahima Sulaiman argadde jira rahima Sulaiman ko ayyo amma wal magalat ejolletan lamani namni unutu nin furanna nu bira fidina jiran kanaaf walumaa galatti haasaa biraa dheeressuu waan hin barbaanneefan ajandaa biraallee dheeressuu waan hin barbaanneef ooftu tokkoffaa atillee daa'imummaanis jiraatu hawaasa Oromoo sifti mufateenillee waan tokko tokko ati jettee irrattillee namni si mufateen hundaanuu calqabatti dhiifama gaafadhu achi booda waan biraatti يعني أزامة كنتيو كنتو بيتي بكرة مالي وان جد اللي ينقبو نقافة دانا لا قافة قفتو قافة دانا صادقة حبيبتي قافة فيديو بايتي أزباي حواس Oromoo namni gartee taap siigode ka kiisii fi tiyo abaasa yoomiti ka taap siigode galata qaba siigale kanaaf atillee yoo sannoon tokko ilattee muushin taate hawaasa waajettee jirta waan ta'eef hawaasnis osoo jaalatu sitti mufateera waan ta'eef as bayitii viidiyoodhaan hawaasa kan kee dhiifama gaafadhu achi booda waan danda'ameen hawaasni kan kee si faana jira si gargaara walumaa galatti kana akkasi as bayi viidiyoo haala tolfadhuuti hawaasa kan kee dhiifama gaafadhu. Ayera kok kabar geettani. قلت شيء قاجرة على كان كي مجي فدوتي أزبي يواس كان كي فيديو رامبي ديفما قافدو قلت Nagamu.
ماشي hanga ishiin haala mijeeffattuuf sirreeffataa natti fakkaata. Ayyaaqoy haala sirreeffataa natti fakkaata hanga siif kootu وانا في كوتة اللي مالت أنتك وان دبرفتشو بربادو سجرا دبرفدو هاي دبدو هذا شيء نفتت ايش اوكي نما كما تربا بس قال كان كيستي اتلي هذا منانك اللي والفادا كبجما ورمم مرتيو أكشين سنجالة وسنكابة جواني نمبيكا لغا بايتو يعني غلطو ما سنين جتشون بربادا سمانات اللي هاوين اللي أنا برا دفتو سبرات يسوس راما برا دفتوس أنا أفتوكو ما وانتا كل فارقين كابو جتشو راسي غالي والله العظيم أنا أفتوكو بقى أنا كان بربادو ناجينيا كيساني ناجينيا شيتي مالي أنا برا دفتو راما برا دفتو سيبرا سيفان برا أنا أفتوكو ما والله وبالله كناف ولا ما قالت قوفتو تولي أما لسيم جتر أما دفتة فيديو بنتة أمتها جل كبرتي إنسان ما قافت شو رندك يا إنه ودي ترى نجارة نجار سافجار تينكل تيرنتين نودي ساكمال تنسى جارسو ما ويدو بتانجرو انت لو ده متى نودو بتاجرا قفتو أغان جرابر فيديو أنا أسبي حواسا كان كيكا ستي مفاتة ديفا ما قافلو جلقبت أراكو Aye namoonni hedduun gasii erga taatan dhiifama namoota waan kana keessatti dhimmi ilaallatuu fi namoota waan biraa waliin dubbanne qofan galche makii fi asliillee yoo dhufan hin galcha achi waan kanasuma goolabuu barbaada. Obboleetti tiya qoftu ammaan hawaasa Oromootiin kasitti mufateen illee dhiifama gaafadhu achi booda waan jiru haasa'ina. Video you are a bit if I'm a bit ago, you're video channel Guinea, how I'm Brit plus you know, you're Balam. Okay. Reala kuma shalifi di balama ya chula malak nishe. Amma on drama nu tajirtana sinturre mana biratura. Wanir jirwan bras hontane waluma galatti obboleetti teename Rahiman kun dalaga wayin jirti dalaga jama'an beeku deemtee dalagattu jettee qoftulleen hayyenaatee dalagaan deemeen dalagadhatte hayyee dalagaa deemtee dalagattu darbaade rakkoon qabu garuu mallaa kan keerree kana bira jiru Oromollee naabeetu waan herree kan kee ummata afotti herree goone viidiyoo baay'ee viidiyoo raabadheen jiralleen yoo barbaachate viidiyoo sanillee gadin isa gara dalagaa ta'eeti deemtaa anis amalli kiyyaaf kee waliin taane waan ta'eef gara bakka jirtutti waan si gargaaruu danda'u si gargaaraa deemee dalagadhu jennee kanumarra gabaabsinee fidu. Bareeda hojii erganii fi jiranii. Kunoo Rahima Rahima mtakasifina wewe kutaya.
Oye. Dalaga boram no ingesi na jenne ko pawala dalagan. Kopada. Kuftu. Matatti dawale saati jarri barbaadanitti gaafatu malee dalagaa qaata kana dawale jiran guyyaalee natti dawalanii turanii barsu sa'a kamitti feetan jee adda baafadhee simuun hin danda'u saabi. Ammatti fuudhi sibira deemtii miti irra sima biraa deemti moo dalagaa otumaa deemti? Qeerroodhuma biraa deemu feeti. Oke kuftu dalagaa biyya mana arabaa waan ta'eef wallee uffata kanallee bitadhu gabaadhu. Hin fidaa fi shiitan fidaa fi rakkoon. Yaa waan daddalayduuni. Yaa surree kamii. Yaa mana arabaatti illee jiinsi osoo hin taane bijaamaa godhattee shiita gubbaa godhattee waan lallaafaa hojjetta. Gaafa ji'a lamaa sadii atuu birrii qabda. Birrii amma namni si guuru kana yoo gajjattee dalagatte ufillee kabachiiftee namoota sappoortii godhullee kabachiiftee achi teettee hojii hojjattee wayita laayifii waa argattee dhuftee boqonnaa argattee laayifii geessentee Oromoo wajjin taphattee giiftillee si kan argattee garuu hojii san hojii dhaabbataa seeni. Hojii amma walii gadi deddeemanii waa beeysan kana son ta'a hojii achi galtu san dalagadhu ajandaa isiillee cufnee asumarratti waan isiillee kenninee fi illee galattooma warri fuutan warri sappoortii gootan. Birrii qabdu sanallee kaattee waa keessaa bitattee seef godhattee itti yoo dalaydee ji'a lamattuu ji'a tokko gaafa dalaydote birrii qabda. Atummaa nama gargaaruu dandeetta maali wanni Oromoo maraacha dalagaa jira shamarran. Asumatti cufna ajandaa keellee Oromoon asuma haa cuftu wanni badellee katolallee asumarraa haa dhumatu. Uffata kee jijjiiradhu hojii seenii gaafa barbaaddeette barbaaddu gaafa guyyaa takkaa lama qeerroo birallee deemte rahiimaa bira deemte roozaalimuu bira deemte boqonnaa dhufta guyyaa lama gaafa barbaadde gaafa boqonnaa ba'uu barbaaddu abbaa Oromoo barbaadde bira ba'uu dandeetta. Qeerroon illee gaafa boqonnaa guyyaa lama haa dhufu wanni si dudunjuree barbaadde bakka biraallee nama barbaadde bira deemte garuu hojii mataa keetii kasi kabachiisu qabaachuu qabdaa jechuu barbaanne hojii kanatti xiyyeeffadhu obboleettiitii akkanumatti haafitoo bakka maaliif hedduu arrabsamne hedduu sababa keetiin. Wallah nama wallolaa irraa atillee jabjabaadhu jechuu barbaade asumatti haafitoo qeerroo galatooma hundi keessan warri bira dhaabbattan warri akka maakii fa'aa uummanni bira dhaabbattee marti isaatu sappoortii gootan haafaatee fa'aa galatoomaa jenna hundi keessan akkasumas geessan akka dhumate maal ture qeerrooni amma. Ayyaara koo qabu galatooma iluu atillee. Tole. Galatooma. Waa jechuun edda jedhee qofu. Balleessa jiraadha Oromoo kiyya dhiifama guddaa. Waan hin balleessifis immoo qabu nama narrabsallee hin qabu. Isan ariifadhu kana ilaaltanii yookiin ganda keenya turte jechuu dandeessu malee viidiyoo immoo waraabee. Laa waan balleessinee miti ijatiyya qabrii galuun si arge. Hawaasatti balleessitee jira yoo balleessu hunduu hin taane qajeelchiitii ishinitti balleessee jira dhiifama jedheen. Namni biraa ragaa sitti bo'anis malee akka kootti homaa ittiin balleessine kan miidhame sanuma malee homaa hin balleessine wallahi akka kootti garuu immoo dhiifama gaafadhe viidiyoo waraabeera. Salam jen. Salam. Kufu. Salam. Lagi waan sinjedhu beektaa lubbu. Ani balleessuu baattee nama takkaa yookaan nama lamaa miti. Nama hunda Oromoo guutuudha waan ta'eef saba kan kee yoo balleessitellee dhiifama gaafattee yoo balleessitellee dhiifama hin gaafatin illee tokko masii galee garuu ammoo saba kan kee yoo dhiifama jettee goma sirraan hir'atanii. Karaa natti wajjin agala amman akkaataa akkasii hin barbaadu. Fudhadhee dhufe kaabbeetiin gaafataan jira bar. Karaa natti wajjin adawaa keessa. Yeroo naan jedhe waan qaban jedhu fudhadheen jira. Ajandaa biraa achi as minaan jedhin akkanas dubbuun anaaf kottu warri naaf kan namoota hin barbaadu. Karaa natti wajjin namni gaafa maatiin dhaabeessu jamaroo diigaa dhiifamaa dhiifama gaafachuu kottu dhiifama gaafatu naan jedhame qeerroon isa kabajee dhufee dhiifama sin gaafadhe maaltu hafe immoo
Yo balle sara Oromo kuta pro tokko yedhe video sini dalage video sini sin qubsu dide mi ifama guddaa namaaf immoo salaata museen salaata qoyyash ilma namaati immoo takkaan salaata maal godhe ilma namaati salaata makkan beekutti sini salaatu nama sindinu ifama naan jedhe inni immoo gaafa Ayo ila hey ilma namaati yoo salaatan dhugaa dubbachuu dharee dhugaa dubbachuu ko ilma namaati immoo salaata makkan beekutti amantii nan qabadhe sordofuu dhiisuus ilma namaati salaati namaan hin jedhu dhugaa wallahi Yo lo kudisa samanticha simana mati salat jadi ni salat. Salat dapat diga di kota ya ba mana tiga di salat ba mana mau kabwan. Mari sini godare. Di fama gudda video suara be gasti ratis jede daddabe amma na ifumu na gafatu si. Ifumu gafatu tan en itu mana mina majje sa yudi fama miti bare yo nguma ka pale di sabar di fama jedu. Eshi mani godare eshi. Enggak apa kan di sini ana ratual fitani man satanya anggal dubban mo tiki dafu itina je bestan dubbo fim bas wala mo dubba ko bas fetani namina nya sena mo basa yu bar wa ma ko nan jidan dirubar inni yudi fana ga hodina jenne bar yo balle se jaratin balle se mare oromo to ma balle se o ma kan tabes kan ko nabe yo jiratas kan ko jira kalas ito ko mo ni sajjito tito ko kuno azir kan bri yo bades bade kalas dibam guya bari mol ka fudan no latu yo no do mo shawade kas gore ra dalen guya bari wal ga fanu bitenya yu ummate bakka kan bri mo ifama singa fa oromo ko ifam Ata media harati awi fikero le bale senjira ifama sinillen kalas kan bri mo man La anni non ifama no gafatu sinin jenne jed namni kana ma ka bari jenne o ummata timo mani bale sen ifama gafat dare Kero daga yarta daga jire ummata gafatu kun hafe ummata irra jireenyi ummata isi hajira turisa Harama isi basu paramanata ajettutti jireenyi ummata isi hajiratu kana godhi di fama gafadhu isi jinni dan jerinani finale hajiratu mal genna nama tasgabbaya nama lafagaya nama onno natte to kufu mona kata tembe ku ba e ho ita ba e wonno ita malille ka sijumbe ko amba elle sigala dasi ka bajalle bele program nagera na sangi zile na Rosa optume yo mana raba gale so mo koti hinda laga daw amma bas mana raba gale berbad bas kan duro hinda laga male mal wani mana ma gafta wala in mana ma salata wala mani tara dubban no jade da matti waji na dal matti wan sinyer beta muyayoni dam fujurti tigale qoftu ti ati difa malle gafachu battu wani dabalu lenjir wani hirratu lenjir wan tayfi ati saati amma jirtu kana rakasiti wan kan keerratti dimma kan keerabbicha fokas godi dai wae oromo jala ati le kero disi otu ekele arafte difa magafadu ekele ko jona de akase ni akase di disi jala dai tigale kabiro afani basu taati male kadura turresu taala natin fakatu jireenyi ma isida irratti fokas gote wan isifta wicha ha kodatu khalas Ani ada fate duralle dubbiseni mchayo tana borselle kale galgala borselle disi ummata ledhi fama gafat yozde boni je famale awasa naka awas ni jabiratin illalle wa nambar badu jedeni suni disi angaba mata chit amma wal magalatti mallaga ummanni na biratti gure wali qabelle jira mallan ishin gifti ra sharafatti na bira abdulle jirti wanni achi keessa baastille jirti Mallanti da yallu kuma lama da kafalalle jirti kana ummata biratti herrega gode isheen le duradu ishi biratti le herrega gode jira herrega gode birrinte yagana hagana jire waan ishee kenneefi bakka isheen barbaade geessuun barbaada walumaa galatti ya awan sanirratti akkas godhiiti kunooti oromo hattiisi kunooti wani natti kennitan kunooti kanarra buuftan kunooti isiin illee gaafa dura isin tunatti kenne waan ta'eefi kunooti narraa fuudhaa isinii baadhee isinii danda'e Jadi tuan akasi sanirratti dubbadda malee waa'ee dhiifama jalaa dhaya. Sampira lufnee jirra amma walumaa galatti quuftu atamma ijoolleen Roozii fi Rahimaalleen ofitti fudhannee waan gochuuf dandeenu dalagaalleen nadhaa maal jaaranii yaanni kenkee maali Rooziin Riyaad jirti Rahimaan Jiddaa jirti bakka biraa bakka deemtu qabdamoo jaruma lamaan keessaa bakka deemtu qabdamoo walumaa galatti bakka deemte tan akka obboleetti tiyyaa takkaatti waan danda'een si gargaaraa bakka nama bira dhaqxetti yoo waa barbaaddan bilbilachuu dandeessa akka obboleetti tiyyaa takkaatti waan danda'u kiisii tiyyaanis ta'e hajaa tante waan gochuu danda'u sii godha. Ammaan ammoo amala kiyyaafan kee waliin taane waan ta'eef bakka biraa deemteeti riskii tante barbaadataa yaanni kan kee maalii gabaabsii nukaayi achi booda Roozii fi Rahimaa illee waan jennu dubbanne gara formaataatti deebina.
Bagetta. Andubbin takka takka garaana nyaatti si galee. Hubata marqaa hubatatu argaa jetti Oromoon. Jatti tan akkana ooftanii mana irra osoo deemtu kaan bira osoo teettu namni kenna waliifuu hin tolu. Si galee waliifuu hin tolu. Keessattuu dubartii bira jiraachuu baree inuma hin dandeenye. Inuma hin danda'amullee inuma hin yaadamullee. Muyyattii kana dawaa ka ta'uu mana madaan kun quuftuu waan barbaadde naanaa jettu. Dawaa kasii ta'u obboleettii tiyya hojiillee baratta waa hundaafuu garaa keetis nyaatta hirriba keetis rafta dawaa kasii ta'u yoo jiraate mana madaamii qofa. Malee ekelee bira dhaqii namni kenna eessa walii tole abbaan manaatii fi haati manaatu yeroo ammaa walii tolaan jirtu. Abbaan manaatii fi haati manaatu yeroo ammaa waa meeqa wal godhaa jiran. Booda muyyattii tan osoo akkanatti mana namaa irra garana olii gad osoo deemtu namni ishime si'ii fi hawwii bira teettee tasgabbii fi nagan arganne roozaa bira illee teettee nagan argattu kun roozii nan sirriitti haati faatee badoomaan naan jettee haa jettu malee neebar hin danda'amu waan hin danda'amne waan hin yaadamte sinii ganaa miti. Dhiisaa muyyattiin kun mana madaan deemtee haa wanna jettu haa uf dabbarti. Na dhaggeeffadha. Ani bira bare wanni isheen dhuftu hin jiru. Dalagaan naqamane mana kiyya wayiteessi hin jirtu. Ansiifuu jenne dubartiin tuni dubartiin walii hin toltu. Dubartiin silaa dhiiraa waliin galuu hin dandeetti. Dhiiraan ammoo moor kana hundayyuu waliin toltu. Intalli kun dandeesse mana madaamiin dalagattu. Keessa haa dalagattuudha waan kayyaanni kiyyaa dabalatee. Mucayyooni ila haadha faatee mucayyoon nama dalagatuu danda'u. Amma kiyyaalleen tasgabboofne bara haadha faatee isheen maal taate ati? Roozii ila wanna godhame. Sigalee midhaan rakkina meeqa argeetani kanan gadi jedhee. Faada manni madaamii barjaamaa fuudhee nama nu godhee barmaan taata rabbi. Kana amma walumaa galatti mucayyooni nama humna illee qabu dalagatuu illee danda'u. Mucayyoon nama dalagatu illee danda'u. Rakkoon qabuun siin jedhee bar eerroon kaleessa si himee jira bakka barbaadde deemuu dandeessi ani rakkoo tokkoon qabuun siin jedhee bar. Ana bira rakkoon hin jiru. Roozii baramma sibira finnaa achi finnaa bira yuun genne bar. Walumaa galatti haati dhimmaas jirtii miti. Yaanni ishee maal barbaaddi adda gaafanneeti achi booda nulli akka ishiidha namni waa murteeffatu homaa maftii irraa hin qabnu wanni anas fidee tokko fa'oo yoo jiraate herreega ishiin irratti guuran waan olii gad oofan waan hin barbaanneef kinoo kana jedhee ofirraa baasuu barbaada. Lammaffaa hawaasa kana irratti irraa fuudhee hawaasuma kana irratti kabajaadhaan osoo ishee natti uffatin osoo inni natti uffatin geeggeessuun hin barbaada kana. Kanaaf ammoo obboleettiiti qooftu wanni ati barbaaddu maal inni sakanni jedhii miira keessaa bahin aarin illee suuta jedhiituma waan barbaaddu dubbadhu waan ati barbaaddu sarara dubban dhaabannee waan akka yaadaatti yaada sii kenninee oo barbaadde fudhatta barbaadan dhiifta.